marii biyyaalessaa irratti Itoophiyaan wal hubannaan rakkina biyyattii furaa jirti jedhan rogeessi siyaasaa Dr. Mulgeetaa Dabbabaa. Mariin biyyaalessaa shaakala sirna dimokiraasii Itoophiyaa kan cimsee ta'uu kan himte immoo gaazexeessituu Masarat Dhaabaati. Addunyaa Tusaa turtii waliin taasisee akka nutti dhiyaata. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa shaakallee dimokiraasii rakkoo fi waldhibdee mariin furuuf tattaaffii jiru mul'iseera jedhan rogeessi siyaasaa Dr. Mulgeetaa Dabbabaa fi gaazexeessituu Masarat Dhaabaan. Itoophiyaa xiqqittiin wal argitee maddeen rakkoof furmaata barbaaduuf ijibbaatteerti jedhan dhiibbaa irraa bilisa ta'uu komishinii marii biyyaalessaas kaasuun. Anaaf amma Itoophiyaan as jirti. Itoophiyaan xiqqoon sabni hafeen jiru. Hawaasni gareen hawaasaa hafeen jiru. Hundumtuu wal ga'ee taasitti mari'achaa jira. Hawaasni dhufe kun immoo kan wal fakkaatu hin ta'in kan yaada adda addaa qabu. Mariin kun yeroo lammiileen Itoophiyaa dimokiraasiitti shaakalan yaada isaanii ittiin ibsatan rakkoo biyya keenyaati kan jedhan bilisaan dubbatanii sabaaf sablamoota biyya kanaa wajjin ta'uutiin waan gaarii biyya kanaaf ta'u rakkoo madda biyya keenyaati kan jedhan irratti furmaata itti barbaadu. Namoota garaagarummaa yaadaa qaban fuulduraa taa'anii yaadaan wal falmuun wal qajeelchuun guddinaa fi cimina olaantummaa yaada mo'ataa kan argisiises jedhan. Ani lolee beeku dirree waraanaatti jecha yaada finxaaleeyyii dhiiga nama sun tursu hidda nama sun tursu dhiiga nama danfisu qabatanii wajjin teessee haasa'uun baay'ee cimaa akka ta'e bare dhugaa dubbachuuf yaada kee diriirsitee yaada mo'achuu baay'ee cimaa akka ta'e bare dhugaa dubbachuuf. Yeroo yaada isaanii ifaa fi bilisaan dubbatan fedhii isaanii yaada isaanii egaa uummata bakka bu'an kan dubbatanidha. Itoophiyaan gara yaada ofii sodaa tokko malee shakkii tokko malee itti ibsatan yeroo itti dimokiraasii eksersaayis godhan jedhee yaada. Tooftaan komishinii marii biyyaalessaa ittiin mariisisaa ture namu quuqqaa garaa fi hawwii fuuldura Itoophiyaa fi akka ibsu taasiseera jedhan. Sababa kanaanis mari'attoonni fedha keenya baranii nutis kan biroo hubannee jedhan. Dhugaa fi soba saboota seeneffamaa fi qabatama biyyaa wal hubachiifnerras jedhan. Seenaa biyya kanatti waloon qabnu muraasatu jira. Seenaa iskiriptiin barraahee biyya kana keessatti madda rakkoo ta'ee turee fi uummatas mataa dhukkubsu biyyas baay'ee rakkisaa turedha. Sanagaa qajeelchuuf nutis waan beeknurraa dhugaa keenya irrattis dubbachuun akka sirratuuf mirga dhugaa irratti hundaa'e sanarratti hanga dandeenyee fi hanga beeknutti dubbannee akka sirraahuuf gahee keenyas bahanneeti jirra. Kophee nama biraa keessa teessee dhukkuba isaa dhukkubsattee yaada isaa yaaddee maal rakkate jettee hubattee gara tokkotti akkaataatti hojjetamuun bara. Mariin biyyaalessaa seenaa haaraa Itoophiyaaf fidaanis abdii isaaniiti. Mariin biyyaalessaa taa'amaa jiru rakkoo nageenyaa sababoota garaagarummaa yaadaan mudachaa jiru xiqqeessuun misooma si'eessaa jedhan namoonni OBN'if yaada kennan jireenya tarreessaa. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa rakkoolee siyaasaa nageenyaa mirga namoomaa fi dhimmoota biroo irratti waliigalteerra gahamuu fi tahamaa jira. Marii kanaan garaagarummaa yaadaa fi fala kennuun ijaarsa biyyaaf ga'ee qabaa jiran namoonni OBN'if yaada kennan. Isa inni kun goota koo jedhee faarsu inni kun diina jedhaan waan irratti waliin galletu biyya kana keessatti dagaagaa dhufee jechuudha. Kanarraa kaanee ijaarsa biyya keenyaa xumurree seenessa waloo qabaachuudhaaf mariin biyyoolessaa kun ga'ee olaanaa qabaa kan jedhuun qabaan. Garaa walitti dhufanii bakka bu'oonni kun mari'ataa jiru. Kun rakkoo ilaalchota gamaa jiran fiixee irra jiran kan walitti fide gara gidduutti fide yaada wal fakkaatu irratti uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa walii galanii akkaataa biyya kana ijaaruu danda'an irratti bu'uura buusaa jechuudha. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa akka milkaa'uuf immoo yaada walii kabajuun gara waliigalteetti dhufuun barbaachisaa ta'uu siman. Abaluutu miidhamee kaasaa kaffalamuu birriin akkasa ta'u murtiin kun kennamuu miti. Adabbiidhaan nama qopheessinee mana murtiitti dhiyeessuu miti jechuudha mariin biyyaalessaa. Kanaaf hirmaattonni keenyas gama keenyaanis mootummaan waan gurguddaa hojjechaa jira. Uummanni keenyas kana aktiif ta'ee paartisipeet akka godhuudhaaf gandarraa kaasee aanaarraa kaasee godinarraa kaasee naannoorraati namoonni dhimma kana attentiivlii hordofanii hubachiisan hirmaachaa waan jiraniidhaaf mariin biyyaalessaa kun guddina Itoophiyaa gaanfa Afrikaatti mul'isuudhaaf shoora guddaa waan qabu. Rakkoo irratti waliigalle kanarratti immoo kan koo qofa odoo hin taane kan qaama biraatis laaluu danda'uu qabnaa jechuudha. Bal'isnee yaaduu danda'uu qabnaa jechuudha. Kiyya qofa sirriidha. Anaan jedhe qofa sirriidha wajjin waliigaluun hin danda'amu. Waa argachuuf waa dhiisuu sanaan immoo waloon akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhu sana yoo itti deemne mariin biyyoolessaa kun bu'aa olaanaa fiduu danda'a. Bu'aan marii biyyaalessaa irraa argamu nagaaf tasgabbii fiduu fi ga'ee qabaa jedhan. Mariin biyyoolessaa kunis rakkoolee keessa turre keessaa nu baasuu hin danda'a. Furmaata ta'uu danda'a amantaa jedhuun qaba. Marichis rakkoolee amma nageenyaa jennus rakkoo walitti bu'iinsa saboota gidduu jiru kanallee hiikuu hin danda'a waan gaariidha kan jedhuun qaba. Mariin biyyaalessaa wal amantaa sabaaf sablammoota gidduutti fiduun tokkummaa biyyaalessaa cimsuu fi ni fayyadaas jedhan.
Marii biyyaalessaan walitti bu'iinsaa fi waldhabdee mariin hiikuun Itoophiyaa badhaatee ijaaruuf carraa guddaa uumuu himama. Qabxiileen ijoo marii biyyaalessaa keessatti irratti mari'atamaa jiru rakkoo walxaxaa biyyi kun keessa turte keessaa baasuu keessatti hangam abdatameera kan jedhu irratti immoo waa'ee kiyyaa Roobasaa Bantii xiinxaluuf istuudiyootti argama. Roobasaa naa dhufu. Egaa Itoophiyaan marii biyyaalessaa fi erga jalqabdee bubbulteetiin jirti. Waggoota darban keessatti illee ajandaawwan garaagaraa walitti qabu hamma namoota marii biyyaalessaa irratti hirmaatan filuu akkasuma immoo komishiinaroonni illee waggoota dura kan isaan filatamanii jedhani amma immoo qabatamaan gara marii biyyaalessaatti seenameetiin jira. Dhimmoonni garaagaraa kan irratti mari'atamanii irratti walii galaman jiru. Amma immoo adeemsa keessa kan jiru jira. Dhimmoota kanneen giddugaleessa godhatte mariin biyyaalessaa yookaan biyyi mari'atte hagam tasgabbii uumuu dandeetti. Tasgabbiin sun immoo misooma waliigalaa biyya tokkoof hagam gumaacha kan jedhu dhaggeeffattoota biraan gahe. Galatoomii Gammee. Egaa mariin biyyaalessaa seenaa ijaarsa sirna siyaasaa jaarraa 5 olii fi warraaqsa Firaansitti aansee kan jalqabee fi biyyoonni rakkoo isaanii ittiin furachaa kan turan akka fakkeenya guddaatti kan fudhatamu akka ta'edha kan himamu. Egaa waltajjiin marii biyyoolessaa walitti bu'iinsaa fi waldhabdee yeroo dheeraaf turan mariin hiikuun biyya ijaaramte tokko ijaaruu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Hirmaattonni marii biyyoolessaa kanarratti hirmaachaa jiranis waan mari'ataa jiranirraatii kanumadha kan isaan kaasaa jiranii. Mariin kun egaa hirmaachisaa fi hunda hammataa ta'uun isaa immoo yaadonni ka'anii waliigaltee waliinii fi Itoophiyaa badhaatee dhalootaaf dabarsuu keessatti illee murteessaa akka ta'uu danda'udha kan kaasanii. Keessumaa hirmaannaan namoota siivilii immoo adeemsichi akka milkaa'uu fi dhiibbaa gaarii uumuu danda'a jedhameetu abdatamaa jira. Egaa adeemsi kun Itoophiyaa keessatti adeemsa haaraa yeroo ta'u dhimmoota waggoota hedduuf biyyattii keessatti wal falmisiisoo ta'aa turan furuudhaa fi kan kaayyeeffate akka ta'edha. Adeemsi marii kun immoo yeroo baay'ee yeroo dheeraas fudhata. Akkasumas immoo hirmaannaa namoota dhuunfaarraa eegalee hanga jaarsolii biyyaa hayyootaa fi hooggantoota siyaasaatti paartilee siyaasaallee dabalatee akka hirmaachisuu fi sanaanis furmaanni guddaa argamuu akka danda'udha. Hayyoonni siyaasaa hedduun illee yeroo garagaraatti OBN dubbisaa jirullee kan himaa jiranii. Egaa qabxiin keenya inni guddaan koomishinii marii biyyoolessaa Itoophiyaa kanaan dura ajandaawwan yaa'ii marii biyyaalessaaf adda ba'an 8 galma injifannoo Aduwaatti ifa taasisanii turanii. Ajandaawwan gurguddoo kanarratti dhagaa yeroo ammaa mariin kun kan adeemsifamaa jiru. Ajandaawwan kun akkuma ati jalqaba kaaftee jalqaba gadii kaasee jechuudha. Namootarraatii akkasumas gareelee garagaraarraatii paartilee garagaraarraatii walitti qabameetu biyyi kun ajandaawwan 8 kanarratti yoo mari'atte rakkoo biyya kana keessa jaarraa hedduu lakkoofsisee furuu danda'a. Kanaaf ajandaan gurguddoon biyyi kun qabdu kan rakkoo ta'ee kan waldhabdee uumaa jiru akkasumas immoo garaagarummaa uumaa kan jiru kanaaf wantoota 8 kanarratti yoo sirnaan mari'atame furmaata argate biyyi kun furmaata argatte ijaarsi biyya kanaas jijjiirameetu biyyi kun gara sadarkaatti aanutti ce'uu dandeessi jedhameetu kan adda baafame jechuudha. Innis egaa ajandaawwan adda bahan ijaarsa biyyaa gurmaa'insa mootummaa fi bifasaa sirna siyaasaa filannoo magaalota federaalaa dhimmoota amantii ijaarsa dhaabbilee olaantummaa seeraa fi dhimmoota namoomaa dhimmoota hawaas dinagdee akkasumas horsee bultootaa qonnaan bultootaa malaamaltummaa bulchiinsa gaarii fi ijaarsa nageenyaa akka ta'edha kan ajandaawwan adda ba'an jechuudha. Egaa erga kana jenne marii kanaan dhimmoota bu'uuraa waliigaltee biyyaalessaa uumuu dhimmoota akka seenaa biyyaatti alaabaa fi afaan hojii irratti ilaalcha garagaraa jiru giddugaleessa taasisuu heera mootummaa hojii waa wal qabatu sirna federaalizimii fi qoodiinsa aangoo irratti waliigaltee uumuu nageenya waaraa wajjiniin immoo kan wal qabatu immoo walitti bu'iinsa irra deddeebi'ee uumamuu fi furmaata waaraa fiduu furuun ni danda'ama jedhameetu abdatamaa jira jechuudha marii biyyoolessaa kanaanii. Egaa mariin biyyoolessaa seenaa biyyaa seenaawwan wal falmisiisoo ta'an irratti hubannoo waliigalaa waloo uumuu keessatti gama biraatiin mallattoo biyyaa kan ta'e alaabaa faaruu fi ayyaanota biyyaalessaa irrattis waliigaltee waloo uumuu danda'a jedhamee itti abdatameera. Inni biraa heera mootummaa wajjiniin waan wal qabatu immoo sirna ittiin bulmaata namni hundi irratti waliigalu
uumuudhaaf waliigaltee uumuu danda'a jedhameetu marii biyyaalessaatiin mariin gaggeeffamaa jira. Egaa dhimmoota kanarratti furmaata waloo fiduu danda'a jedhameetu inni kan biraa sirna dimookiraasii cimsuu keessatti illee itti abdatameera. Mariin kun dhaabbilee dimookiraasii kan akka mana murtii, boordii filannoo fi kan kana fakkaatan amanamummaa akka argatan illee ni gargaara jedhameetu abdatameera jechuudha. Namoonni hundu sagaleen isaanii akka dhaga'amu waan taasisuuf amantii uummanni sirna siyaasaa irratti qabullee dabaluu danda'a jedhameetu abdatamaa jira jechuudha. Gama biraatiin diinagdee tasgabbeessuu keessatti illee shoora olaanaa qaba jedhaniitu kaasu hayyoonni siyaasaa akkasumas immoo diinagdee biyyi nageenya hin qabne diinagdeen ishee hin guddatu. Mariin biyyaalessaa tasgabbii siyaasaa yoo fide abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi alaa kaka'umsa godhatanii diinagdee biyyaa keessatti shoora isaanii akka taphatan gochuu danda'a. Inni biraa carraa hojii bal'aan illee uumamuu danda'a jechuudha. Kunis egaa marammartuu biyya kana keessatti carraa hojii wal qabatee ka'aa turee fi dargaggoonni baay'een carraa hojii barbaachaa fi biyyarraa kan godaanan sanallee gara biyyaatti akka isaan deebi'an gochuu keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Inni biraa misoomni akka hin gufanne illee taasisaa jechuudha. Kanaaf marii biyyoolessaa gama diinagdeetiin illee dhiibbaa guddaa akka qabudha kan hayyoonni siyaasaaf diinagdee kan kaasanii. Inni biraa araaraa fi dhugaa buusuu keessatti illee gahee guddaadha kan inni qabu. Inni kun egaa qabxiiwwan ijoo jalqaba kaafne 8 ajandaawwan gurguddoo biyyi kun irratti mari'achaa jirtu keessatti kan ilaalamudha jechuudha. Garaagarummaa kanaan dura turaniini miidhaan gahee yoo jiraate mariin kun carraa dhiifamaa fi araaraa uumuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Namoonni miidhaan irra gahee akka dhagahamanii fi haqni akka uumamuuf illee karaa saaqaa warri jedhanis jiru jechuudha. Inni biraa sirni federaalizimii fi qoodiinsa aangoo wajjiniin wal qabatee Itoophiyaa keessatti mariin kun aangoon akkamitti akka qoodamu, naannoleen akkamittiin akka ofiin of bulchanii fi walitti dhufeenyi naannolee gidduu jirullee akkamitti akka fooyya'uu fi furmaata waaraa fiduu danda'a jedhamee si abdatameera. Egaa ajandaawwan 8 kanarratti yoo sirnaan mari'atamee waliigaltoo waloorra ga'amuun danda'ame rakkoon biyya kana keessa ture ajandaawwan 8 sun furmaata waaraa argatanii biyyi kun akkuma kanaan dura maqaa guddoo qabdu maqaan guddummaa ishee ol ka'ee misoomaan dabaalamee diinagdeen dabaalamee jijjiiramaan dabaalameetu biyya ol ka'iinsa guddaarra ga'uu dandeessu ta'uu dandeessi jedhameetu irratti abdatamee jira. Meedhuma irratti gaa marii biyyoolessaa kanaanii waliigaltee akkamiitu barbaadama kan jedhu sagandii muraasaa fi yaada hayyuu tokko dhaggeeffanneetu goolabna. Bu'aan marii kanaa fudhatama qabaachuu qaba jechuudha. Dirqama fedhii namoota hundaa eeguun hin barbaachisu. Marii waloo irratti yaada walummaa qaban irratti karaa marii kanaatti erga dhufee booda fudhatama qabaachuun nurraa eegama. Kan biraa immoo biyya sirna cimaa qabdu, biyya heera cimaa qabdu, biyya ittiin bulchiinsa cimaa qabdu ijaaruu irratti gahee guddaa qaba waan ta'eef sun akkasitti ilaalamuu qaba. Egaa akkuma hayyuun kun kaasani jechuudha. Marii biyyaalessaa keessatti dhibbaa dhibbatti namni hundumtuu irratti walii galuu danda'a jedhamee hin abdatamu. Komishinii marii biyyoolessaallee yeroo darbe ibsa gaafa kennaa ture. Eessumattuu biyya kamittuu biyya marii biyyoolessaa gaggeessan kam keessattiyyuu dhibbaa dhibbatti namni hundumtuu ajandaawwan kana irratti walii gala jechuu miti. Garuu namni hedduminaan caalmaadhaan wanti kuni nu baasa ajandaawwan kana irratti walii galleerra yoo jedhee nama dhuunfaa tokko tokkoon akka inni walii galuuf eeguun yeroo dheeressuurraa kan hafe furmaatan fidu waan ta'eef dhimmoota harki caalaan namni caalaan irratti waliigale irratti waliigaluudhaanii waan sana goolabuun akka danda'amuu fi walumaa galatti mariin biyyaalessaa rakkoo biyyaa kun keessa jirtuu fi marammartoo siyaasaa jaarraa hedduu lakkoofsise furee seeneffama sirrii fi namni hundi itti amanuun ijaaramtee gara ol ka'iinsa isheetti akka ceetu abdatama. Addo rooba saabantii xiinxalaa bal'aa dhaggeeffattoota biraan geettee fi biyyoonni marii biyyaalessaa gaggeessaniitiin jedhan har'a tasgabbii birqabaa yookiin rilaatiif jedhamu keessa jiru. Biyyoonni immoo har'a dinagdee gurguddaa qabanis yeroo wayititti warreen walwaraansa waliinii keessa turan har'a dinagdeedhaan sadarkaa gurguddaa irratti argamu. Itoophiyaanis marii biyyaalessaa kanaan rakkoo isii hedduu ni furatti jedhameeti eegama. Gara oduu itti aanutti darba. Itoophiyaan dinagdeen jabaachaa dhufuunis hariiroon biyyoota biroo waliin qabdu akka cimuuf gargaareera jedhan hayyoonni. Okaashaa Damtu qindeesse.
Itoophiyaatti waggoota muraasan hojii qonnaa ammayyeessuu hojjetameen oomishtummaan qonnaa dabaleera. Kun ammoo industirii fi investimentiin qonnaa akka babal'atu gochuun dinagdeen biyyattii akka guddatuuf sababa ta'eeraa jedhan hayyoonni. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa Waaqennaaf Qalaa Itoophiyaan dinagdeen guddachaa jiraachuun hariiroo dippiloomaasii biyyoota garaagaraa waliin qabdu akka dabalu taasiseeraa jedhan. Gamadii gargaarsaan biyya alaa irraa galaa turan har'a Itoophiyaan of danda'uu dabartee biyyoota hollaatiif gumaachuu irra gahuutti jirti. Kana qofa miti. Gama dinagdee gaafa jennu dinagdeen misooma akka daldalaallee ni fudhata. Daldalli kun immoo kan biyya keessaa biyya alaa kaasnee ilaaluu ni dandeenya. Itoophiyaan yeroo ammaatti hariiroo dippiloomaasiidhaan biyyoota hollaa kan gaanfa Afrikaa fi akkasuma sadarkaa idil addunyaatti dhageettii fi dippiloomaasii guddaa babal'ifachuutti jirti. Alergii fi alarraatii gara biyya keessaa galchuun dachaadhaan dabalaa deemaa jira. Oomishtummaan biyya keenya keessatti oomishamanii gabaa addunyaa irratti dhiyaatanii gatiin isaanii ol ka'uu irratti jijjiirama guddaatu jiru. Isaan kunneen gulantaa Itoophiyaan siyaasa sadarkaa idil addunyaa keessatti world systemii keessatti qabdu hangam akka ol kaasaa deemee hubachuu ni dandeenya jechuudha. Milkaa'ina hojii qonnaaf xiyyeeffannoon teekinooloojiif kenname iddoo olaanaa qaba kan jedhan ammoo Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaa qorannoo dhimma misoomaa Dr. Fallaqa Yohaalaashet hojii qonnaa ammayyeessuun hojjetamaa tureen oomishtummaan qonnaa akka dabalu ta'eeraa jedhan. Oromiyaa keessatti bakka baay'ee irratti qamadiin kun waqtiilee adda addaa keessatti akka oomishamu ta'eera jechuudha. Alfaasadhaan bal'ina, ganni bal'ina bakka duraan hin jirba bal'atee jechaadha. Eeqoo babal'ee jal'isii kana bal'ina kanaaf kilaasterii adda addaati jira. Mee bakka sani mijateedhanii adda identifaayitii ta'ee jira. Bakka sanitti bal'ina qotamaa jira. Kanaaf maayiningidhaanis agirikaalchariidhaanis laayif istookidhaanis Oromiyaan biyya dursitee jirtu jechuudha. Sirnoota darban keessas mootummaan qonnaaf xiyyeeffannaa kennee hojjechaa akkan turre eeruun kunis kan ta'e jedhan hayyoonni kunneen. Bara mootummaa TPLF yookaan wayyaaniitti misoomni albuudaa maal akka turee fi har'a maal akka fakkaatu ilaaluu dandeenya. Bara sanatti hanna qofadha. Hanna aangoos bu'uureeffate, hanna teessoo bu'uureeffatee biyya saamuu, biyya diiguudha kan ture. Yeroo har'aa garuu gara hojiitti galuutiin hojiitti galuu qofa mootummaan guddina biyyaatii fi gumaachi hedduun akka taasifamaa jirudha. Politika akka tuuliitti fayyadamanii ikoonoomii isaanii gara ofii barbaadanitti adeemsisaa turan jechaadha. Abbaan riifoormii kana keessatti garuu akkasii miti. Mootummaan ammaa kun immoo riifoormiidhaaf fayyadame. Politikaatti fayyadamee riifoormii godhe. Maal riifoormii godhe? Waa'ee agirikaalcharii irratti, industirii irratti, maayining irratti, seektora turizimii irratti, siyaasa irratti riifoormiidhaaf fayyadame politikaa san jechaadha. Garaagarummaa jira. Garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Wal bukkee ilaallee deemne. Itoophiyaan misooma qonnaan, industirii, turizimii fi misooma albuudaan carraa guddaa akka qabdus akeekaniiru.